Asham. Sheka buta. Ay sheka buta. Binjabati. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا قاعد نفتن ندخي سنو يا خوتا وسجاجة صلاة جو يجلاني چيزا هاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا قاعد نفتن ندخي سنو بقنا قاعد نفتن أي ها ايوه مالي جرتمي جمعة كم جاء جمعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها وقنا قال نويدني سنيس إسياني ولياني إسياني مي شير قدا invite قدا مي دفعه دبين جاب دولا أي جوا جالون ديزا إيجا دبين زيار كاباتي خادي غندا خيزا بيدي جمتان جمة دايتوس ونياتي في الدوان جرتو ايوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا قاعد نفتني سنندنو غندا خيس أول فيدي غندا خيس أقفيدوس دبين سيهار كاباتي ونياتي في الدوان جرتو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتمي أولني ولياني أنيسي سنية ديبا. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هلي جرتن سبو يسخطن يربدن كيسن رفتني جمتان غرا جمعة جيتوس ونياتي في الدوان جرتو خروما فيتي في دوس قبمتي أنا ميچو شيطان نغرتي إمام مرتوس وقامس قلباتوس وشيطان نشيخن تو وشيطان نكنسين تو يتبر والله ياو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غافر دوام فيدن إذن فين ديبسا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيء كيسن كيسن جالتو كيسن كبجو خفيتنا الربسيتن فيتنا كفيتن قوتن بلوغ سننقون أي شيء كابوتا مسكين تيجي كرانا ما يعتبر شيء وي عربي فامبر يوشير قد مليكن متندو شير invite gan oli fi gadi fi dus kabine jette wadalif jalayaftus wani ati fi duan jirtu wadaluma wadalli yom hogganate harrichuma ba'achu nyachu male. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيبو أكمي وليتنا برهاريان وجري سني ولجا برهاريا وليتنا نينقدو فودي ما أكمي ولي بريد دورا يقول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. invite share قد شيء ندوفي شيء نكي ندوفي مالتو نرارفا إيسان نرارفا شيء نكي ندوفي لايفي نسيني دوغانو دباتي وي أبو ولي أما ولي مباساو سغلي بريد دون كبيداني أنا ماني في دقيقة تلفون أنا مقاجرت وي إيه يو
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا غيان نادفتن إسياني شيني خيسن إسيادي إسيني مال غوتن أكا خيسن سمي شير invite godada ولي بددبر سادا أرى أكما بيكمو حالي يرو جتي حالي يروني بيتني بيتين خيسا مالتو دي مجرى waa'ee raayyaa ittisa biyyarraa haasofna waa'ee lolaammaa sheeyxaantichi dhiiga malee jiraachuu hin dandeenye kun dhiiga namaa dhangalaasuu dhiiga namaa dhuguu qophaa'uusaa maaltu jira waan lafa jira waan keessaan quba qabnu sigalee isinumaaf himnaa jechuu khatti dalagatu isini feetan gannaytan feetan fuutanii itti dalagattanii jechuu nuti wanni nuun gahe isini gabaasuu qofa waan akkanaa dhufu jira waan akkanaa isin qabuutaa waan akkanaa isinitti as deema hey oromoo dammaqii oromoo dhageeffadhu akkamis simachuu teessa karaa kamiin simattaa jenneetuma dura gartee siif iyyina yoonii fi gartee taa'eetiin simadhee haa dhufanii narra bashannananii ilmaan kiyyaana jalaa fixanii jettesi yoonii fi gartee duratti qophaa'eetiin dhukkee godhafirraa jettesi sigale namni gartee dinniina dhagee hin aamu jette oromoo tanaafi nuti gartee gartee dura akka isin dinniina dhageessaniif sheeytichi waan gurrarra isa bahee lat godhee kara keessan barru bifa barruutiin bifa laayifiitiin isinii fidaa jechuu so akkuma beekamu arra mee duraan dursuudhaan ta waan na ajaa'ibsiise takkarraa hin isinii seenaa jechuu laal namni kun yaa obboleessoo namuma ajaa'ibaa tokkootu biyya Itoophiyaa jamtu san qabate siyalee annamicha kana eegumaan taa'ee hojii isaa laaluu eegalee namuma akkam jechuu ajaa'iba na'edde amma suuraa takkaa jiratan faarsee bulaan oofu jiru takka gartanii Junaydii Saaddooti yoo rabbiin taate Baaduulaati Mukhtaar Kadiirii Shimallis Abdiisaati nuti tokko wajji jirra janiiti suuraa oofan مما نمني اسم بيخو مسكيني ها اوفو مسكيني دلقات يسن بيخو هجيت يسن بيخو وان جرخون كيس يرون بيخو مما نمنمان اسم بيخو مالي سنينجا رب صدار مي سينو مديو تناتنين انكتب ميتر مبادولا الراجل كم أبادولا خون نميجا خنا غافو ويانين زيرو تيسا ديبفتي namni maallaqa kennee fi inni biyyaalaa min isootaa tan ilmaan isaa fi haadha mana isaa fidatu godhe Baaduulaa kana namichi kun nama galatan qabne ta'uusaa guntaa akkuma gartee nurra dalagisan namuma isaa dalagee diinni isaa guddaan qaallicha kana namni Baaduulaa mana isaa fattashiisiise namni ilmaan Baaduulaa kadhiyoo tana qabaman jennee nuti iyyinee sagalee taanaaniif jeneraalonni qaanfatee gartee warra inni itti erge harkaa buusisiise jaarsa gartee akkasi qaqqabee isa guddise ka gartee Itoophiyaa tana biratti illee dhageettii qabu Baaduulaa jechuun sigalee jaarsa akkasitti gartee gidiraa agarsiisaa ture kan mana isaa fattashiisiisaa ture kan namni Baaduulaa dubbise hundi dalagarraa ariisisaa ture ودلما الكان فرتمي سديتي خنجال مرون جوسانين أريسيسات روميا خيسان ما بادولا تهريرو بادولا قبضيني الركوا وججرني الركوان تقوم من جرخون اندي سدوبا أبتشو جرو جمع في دي فوتو خايسي سايچو من قدون سلاهو سيجالي من قدون سلاهو من قدو دا غنا غارا سينون دنديسو يو خود تاجيني رفتني جي سايچو تقا قبين سات دراسام سي سايچو سيجالي nama rabbi sodaatu miti nama gartee nama sodaatu miti nama aadaa safuu oromoon qabdu sodaatu miti qallicha aqwaalideeni kan warri biyya teenyaa juusan sigale manguddoon tun lubbuu fichi dadhaabbattee jechuu dhufte walaa Baaduulaati walaa Junaydii Saaddooti walaa Mukhtaar Kadiir jaalatanii ichi dadhaabbatan sitti hin fakkaatin nuti keessa sirribbeeyna gaafa jimmatti gartee gaafa jimmatti ODP'n dhaabbattu namni gartee Baaduulaa irra duulchisee Baaduulaa zeeroon baay'isiisee osoon jaarsi xora taafuu ganaan piraayim ministeera taajee jaarsi wadda'atee taa'u
istanyaa godhee qophaa'ee si jaajarratti ol ba'u taa'uuti inni xorataan namni geggeesse isaa jechuudha. Ati xorataa baatee ganaa nun barbaachiftu arra maaliif fuudhee deemaan jaalala jara kanaatiif fuudhee deemaani dhugumaani jarri kun isa duuba jiranii tanaaf fuudhee deemaani no sigale nuti wajji jirra nuti tokko namni hundina wajji jira jechuu argisiisuuf awwaan takkaan siim ati sheeyxaanni yoo mudawwar kaayyatees yoo taabota baadhatees yoo masqala hidhatee sheeyxaanuma abadan sheekhaas hin ta'u qeensiis hin ta'u ati sheeyxaana ati ilma namaatii miti sigale abadan osoo abbaa duulaa tokkoo miti abbaa duulaa kudhaniif hin tarrifte osoo Mukhtaar Kadir tokkoo miti Mukhtaar Kadir kudhaniif hin tarrifte osoo Junayd Saddoo tokkoo miti kudhaniif hin tarrifte ati sheeyxaana malee sheekhaa miti takkaa qeensii miti abadan namni hundi si beekaa jechuudha manguddoo dheengadda gartee mee Junayd Saddoo faasilkii jalaa kaasuu jirtanii kaabineen teetuu jalaan kaaftu arra gartee fakkeessuudhaaf biyyeerraa dhodhooyite sirarratti ol baafattee jechuudha itti fayyadamuudha manguddoo miskiin hidhuuftammoo isiniin gachisiisaa jette aqiitaa waan taate amala kee waan beekaniif dhufanii jechuudha waan godhan hin qaban manguddoon tun ganaa gaara seentee loluu hin dandeessu abbaa duulaa loluu hin danda'u Junayd Saddoo loluu hin danda'u Mukhtaar Kadir loluu hin danda'u sigale arra tanaafi manguddoon tun dhuftee ichi dadhaabbatte malee jaalattee si wajji jiraattee waan ati godhu jirtu sirraa jaalatteeti miti waan isaan Oromiyaa godhanuu diigaa jirta namni hundi si qaanfachuu jira sigale namni waa beeku namni waa yaadu sammuun xiqqoo takka waa yaaduu dandeessu si qaanfachuu jirti sigale akka sabattuu si qaanfachaa jirra yaa rabbi kun qabsoo Oromoo fide jedhani yaa rabbi kam taana huggi haasuytu huggi hojjettu huggi maal taatu namni hundinuu si qaanfachuu jira jechuun si deeggaruu dhiisi sigale anu wohumaan an si himutan wohumaan quba qabuun si himu jira jechuudha namni qixa kiyya likkii si himu jiru namni cufti fakkeessee harka sii dhawa silaa namni ati dhageeffattee galatoonfachuu qabdu sheekka abbutaatii jechuudha ha dhugaa jirtu sitti himu sigale so manguddoo fuudheetichi geessee abbaa duulaa asiin dhaabee nuti tokko ish abbaa duulaa kami silaa baraati arra osoo beeyte weeri Lammaa Magarsaa nama si duraa siqee osoon jaawarundi abadan duraanii qinjaniini osoon jaawarundi gartee arras nuutu qeyroo tan harkaa qabaatii gartee diinee biyya tana si harka kaa'uu dandeenyaa chaansiin akka arrasii dhufteetun abadan siin dhuftu rabbi sodaadhuuti duraanii qinjaanii osoon hayyoonni Oromoo biyya alaa tanaa lammaa kadhatu lakkii kursiin buleessa xiyyaara naan caaltu kursi biraa du'anii guyyaa du'an hin beekanii seenaa badduu yoo daleedi garuu seenaan si wajji duuti abadan seenaa badduun dalagadhu jee ka kursii tana sii dabarse mee Lammaa Magarsaa dabarse alaamanatti khasaaree fira qabutti dhabee saahiba qilintoo keessa wajji amata 10 ol hidhaman dhabee qabsaawota duraa wajji qabsaa'uu turan dhabee seenaa isaa sii jecha dhabee kapaartii badhaadhinaa gad dhaabe mee taayyee dandaa Finfinnee keessa taa'u jira mee sibira sigale wanni ati dalayduuf atilleen tortora jechu yaa tortora jechu ati nama gartee ilmaan taayyee danda bar seenuma abbaa duularra dalagee bar taayyeerra dalagee namichi kun imeela abbaa duulaa dura ozoon taayyeen intalafin dura abbaa duulaa mana abbaa duulaa fattashisiise abbaa duulaa kun beek gaafa wayyaaneen isa dhabamsiisuu haate namni dura dhaabbatee no gurbaan kun at least yoo paartii teenya keessa baafnillee ilmaan isaatti jiraachuu qaba lakki ana gargaaree gaafa inni qarshii takka qaalichimmaa abiyyiif hin jettu tun qarshii takka xiishaan qabne namni maallaqa isa abbaa feete gaafa namni maallaqa isaa baasee ijoollee isaatii fi isallee baraaree biyya alaa ergee akka gartee inni arra
Oromoo fixuuf haala mijjeessee dalaguma rabbiiti wanni hundini garuu namni sababa ta'e abbaa duulaati jechuudha. Abbaa duulaati jechuudha. Namni inni dura paartii keessaa akkuma aangoo qabatee nyaate. Namni inni mana isaa fattashisiise. Namni inni dhiyoo tana kan nuti poosti goonellee ilmaan isaa ukkaamsisiisee jeneraalonni aboo namichi kun abbaa keenya. Nama gartee guddisee aanan nu afaanin naqee asiin nu gahe. Arra kun abbaa duulaatiin maluu ilmaan isaan ukkaamsinuu jedhanii jeneraalonni qaanfatanii warri aadaa fi safuun itti dhagahamtu. Kheyri wa kheyraati hijaab. Osoo nuti aangorra jiru ilmaan abbaa duulaa hataman jechuun nuufuu qaaniidha. Sigale? Nuufuu qaaliidha. Ja'anii gartee jeneraalonni Oromoo haqaanii beekan ka aadaaf safuu hadhiinni Oromummaa keessi jiru. Sigale? Haayi baliin guddatte. Ilmoo barandaa osoon hin ta'in. Ilmoo nadhoon guddifte osoon hin ta'in. Sigale? Ilmoo warri afaan keessa dha'ee gartee nama guddaa kabaji jechaa guddise qaanfattee ilmaan abbaa duulaa san mana jechaaftee jechuudha. Sigale? Anuu poosti godheetiin jira isinuun haaragaadha. Intalti abbaa duulaa jaarsa isiitii wajji fuudhamuu isii mojotti dheengadda namni qabsiise isa. Namni informeeshina kana hunda kennee akka ilmaan abbaa duulaa qabaman godhe qaallicha kana. Shiixaanticha arra bira dhaabbatu kanaa jechuudha. Sigale? Namuma isaa tole qaallicha biyyi janiin kun namuma isaa tole. Dabarsi Lammaa Magarsaa obboleessa kiyyarra kursiin naan caaltu haje. Obboleessa kiyyarra aangoon naan caaltu haje. Obboleessa kiyya caalaa aangoon natti mi'ooytu jaalala isaa wajjin jiraachuun naa mi'aawaa haje. Manatti hidhaa manaa dhaabbataa hidheeti waywaatanii manguddoo rabbi sodaadhu jedhanii kadhatanii lammaachi keessaa baasanii jechuudha. Isaachi rashansiisu ka'e. Jeneraal Mahammad Kabiraanuu Juulaa dura raayyaa ittisaa hoogganaa ture manatti itti ergeeti. Asii kana miila gaffuutee ni rashanamte jee Jeneraal Mahammad afaan isaatiin itti lammaan seenaa tana gaaf tokko dubbachuuf taa'e. Sigale? Taayyee Dandayaati. Nama warra wajji qabsaawan jalaa didee milkee isaa jalaa didee Lammaa jalaa didee nama guutuu hayyoota yuunivarsiitii wajji deemuu turan guutuu jalaa didee isa jalatti hafe. Sigale? Fuudhee isa hidhaa naqee ilmaan isaa hahumaan balleessi mucaa ama sadiifaa waraabeessaa gaddarbe. Mee laalaa wanta kana. Mee bineensa gogaa namaa uffate kana numa laalaa hojiisa. Sigale? Bineensa akka namatti akka waan namaa gaddutti. Ilmoo ama sadii ala gaddarbeeti dullatti ama 70 tasanduuyni reefaa qophaa'ee fi taa'u. Tayooma awwaalla jedhanii gartee qabrii fi siidduun taakkuun tokko qofti naftee sanduuqa reefaatiin tana haammata dhaqee mana jaaraaf. Way gara laafoo kiyya. Gara laafishee jaalalle. Mucaa ama sadii bar khabaru Prime Minister ta'u kha General ta'u kha Doctor biyya sanii kha Professor biyya sanii fuuldurrisaa Rabbi umrii kennee fi ta'u haadha wajji ala gaddarbeeti. Dullatti ama 70 wajji dhaabbata. Way abbaa miskiina. Haadha miskiina. Hudduu miskiina. Haya badoo. Abbaa miskiina. Gara laafoo kiyya. Sigale? Fakkeessitu. Nama qixa kana fakkeessitu Rabbiin agarsiifne. Akkamin namni mucaa ama sadii haadha wajji ala gataree dullatti ama 70 kondomineemii kenname. Mee yaada isin. Wahuma namichi kun godhu qofa yaada. Sigale? Joollee mana barumsaa diigaati. Yuunivarsiitii diigaati. Sigale? Achi kolleejjii waraanaa jaara sigale. Warrichi horii achi bakka seenu harkatu je. Sigale? Nama kanaati jechuudha. Nama kana mee hujuma salaalaan siinje. Arra duuba akka waan Junayd Saddoo kana arrachi wajji dhaabbatan kana silkii jalaan kaasan. Shimallisii isaa
wanni oromiyaatun kijibduun arra dhukkeerraa dhodhoyitee deemfi dijee shimallisu duu keessa tume shimallis barbaadee goda bakka jaarsi taa'u fuudhee mee laal manguddoo sun suuruma isaanii laala bar nama dirqiin qabisatti kaanii fidan fakkaattii bar si galee arra hoggii gartee jara kanaa wajjichi dadhaabbatu ajaa'iba guddaa natti hee jechuudha. Jaallawwan isaa kadheen gaddo wareegama isaa wajji kafalan si galee tokko arra isa bira hin jiranii jechuudha. Sheekka abbuutarraa eegalee arra isa dura dhaabbachuu jiranii jechuudha. Waa ka callisee fi waa ka dubbate iddoo jaallawwan isaa guutuun arra isa dura dhaabbatu jiranii jechuudha. Si galee nutuu biyya alaa tana anumarraa maaltu ga'e maqaa namicha kanaatiin sababa namicha kanaatiin uggee harka qofa kaayee taa'ee akkana marraju miskiina fakkaata siila way kana humna qabnuun dhageettii qabnuun gargaaru qabna gatii kafallee jenna nuti namummaa qabnaa mire nama nuuf fakkaateeti gargaaruudhaaf gartee jala seenne gatii gartee takkaa maatii dhaltee nu guddiftee fuun kafallee qaallicha kana obboleeyyan keenya kan garaa tokko jala wajji guddannu hundaa wajji wal dhabnee waan kana si galee soo mee namummaa isaa gatii kafalee akka namichi kun godhe qofa isinummaan laala dabarsiiti ammaa saasawa keessatti bakka hattuun jirtu maarreen hin dhabamtu umman viidiyoo sayyoorra meerra deebi'ee laala hoggii inni jecha sanji ummanni kanuma lallaale namichi maal ta'e ambana hattuu isa caalee jira bismillahirraa hattu mee mana dhugatti qaalli jiru nu gowwaa seemu sigal mee nu gowwaa seemu ifiif ummanni rifatee lubbuun dubbatanii yoo dubbatamu ichiteetteesi ergamtuun wadallootiin isaati galgala dhayitee mata adda facaafti miskiina namni kanuma qeensa wal kaa'e yaa rabbi namichi maraatamoo fayya bakka hattuun jirtu hattuu ifiin tarrisee ba hattichi guddaan mootiin hattuu sigal mootiin hattuu ifiin tarriseeti bakka hattuun jirtu maarreen taatu bakka wayii tirkishoo jirtu Filim akkana gaafa gartee ati dubrummaa qabdu namni taphatee bira qote si wajji si gale dhugaasisee si gale hattuun si caalan jiru si gale kamaallaqa masaraa hoggii paarlamaan gaafate isaa fidde hoggii janiin mana gaafatti jeelul si gale ka piroojeektii tan ozoon hin durgumsiisin saahiba isaa yaamee ose si gale saahiba isaatiif ijaartii isaatiin jaaraa jee maallaqa kafalu خاكوري درجة من وانتي مسكينة خنا ديجي دتشي مسكينة غرغراول يوم أنا خنا باية تخمين جار تمي من دل دي أنا جا نعافتنا خجو حتى جلا غباك أبدي جارتة يوم أمي دكى حتى تنانغور راخايز أي خنا تلفيتين قافتو كشيء كتير ربي شيء كتير في أبوتي قداتي في منقدو ثنا ربي اتفادي دكاني أبوش مللس كنا مان كافني ناي isa jechuun bar qaama xiyyaa jeen eega namni hoggis rifatu eegachi hooriya si gale memma kun gaafa hattichi guddaan manaajartichi hattuu si gale abbaan ajjechaa goonni harka dhiigaa hoggii gartee hattuu dhaabbatee chitti hamatu tuffii ummata kanaa qabu moo ummata kanaan gamta akka tuffate ummata Itoophiyaa kanaan gamta akka tuffate nama argisiisaa jechuudha si gale Hannan kan number 1 bahe isa sigal khabaki siqee malee nam tokko baankii biroon geeffatina jiru baankii siqee sun teenyu tashimallisii fi tajaartii isaati meechi gee mee maallaqa baankii siqee malee geeffadhaa jaan sigale hattichi guddaan sigale kana jechu hattuu balaaleeffataa so egaa waa'ee namticha kana hangana je waa'ee isarra turuun hin barbaachisu ganaa waa'ee isaa irraanfachuu qabna oromoon ganaa maal goona sigale sanirra xiyyeeffachuu qaba amma karaa wanniitiin dabru qaba jechuudha sagantaatti aantutti tatti aantu lola tiraayyaa ittisaa boodarraan godha lola tiraayii fi
waatu eegaluu deemachiin inni Tigree fi wanti adda baaseeti Shaabiyaa lolchiisuu barbaada jechuudha. Tigreen nama isa kana uumte. Nama abbootiisii abbaa duulaa kana hunda uumte jechuudha. Waan isaa yaadan sirribeeti. Tigreen hin shawwatamtu. Garuu inni Eertiraan harka kaajee rakkachuu jira. Osoo raayyaan ittisaa mee dubbii raayyaa ittisaa tanaan sirri keessa gatisanii. Raayyaa ittisaa warra amma rakkoo himachuu jiru ijoollee teenya takka dheengadda viidiyoo mutiyyata saandee dabarte alada darbee irrattiin isinii dubbadheera. Osoo jarri raayyaa ittisaa kun rakkoo gabbeen himatanii ijoolleen tun shurraabaa jijjiirranne miilaa kophee nama biratti kophee keessaan baafattu miilli isaanii waan sagaraa keessaa fuudhan fakkaata huggita akka firraanii hinnee jeetiin viidiyoo mutiyyata saandee dabartee deemaa dhaqalaala. Waan jarri amma haasa'u wal bira fida. Nuti waan gartee rakkina keessaan haasawame dadhabame ol baasnaa jechuudha. Tanaafi dubbiin teenya torbaan tokko torbaan lamaa ol daftee ragaan deeggaramtii jechuudha. Anduraaniin isinii himeen hoggisu dhuftii jechuudha. Sigale. Raayyaa ittisaa kana bakka lama baasee jechuudha. Amma wanta faa Biraanuu Juulaa faa akka namatti ulaalu. Huggi wajji deemu kana dhuga seetanii miise. Way keessan beeytanii barzedii yaa. Biraanuu Juulaa bar maal jaani mooyyee jimaa jaanii bar. Jaarsi jimaa kana qamaa beeyta aboo mooyyee jimaa jaanii bar maqaasa. Maqaa ayyaama si fakkaate. Huggichi irra taa'ee fildi marshaal maarroo joo kana dhuga akkanuma kabajaa qabaaf mooyyee jimaa jaanii bar. Akka namattuu isin lakka. Sigale. Asteessanii maarree nyaattanii garaa guddiftanii miixirqishoo guddee maarree taatanii ji'ee gartee jara asii keessaa dhabaa jiru. Raayyaa ittisaa kagartee Biraanuu Juulaa kanaa fi raayyaa ittisaa kan marakkoo himatu kana inni irraa quban qabu. Raayyaa mataasaa jaarratee qaba inni akka yaadni isaa akkasi. Warra koofiyaa diima kana National Guard yookaan Republican Guard Khaja'aniin kana kan inni kunuunsu jiru. Dubra Amaaraa Bibbiriidaas kana kan fiduufi. Sigale jara kana ka qabu. Maallaqaas jara kana kan baay'atatti baasu. Jara miskiinota kaan amma gartee miskiinonni kunumaa takka keessa hin jiran. Mindaa isaanii irraa muru. Bakka galanni dhoorkata. Akka namatti isaanii lakkaa'u. Hogganoota isaaniitii kabajaan kennu. Wallahi sirriga deema gaafadha namnichi keessaa nama qabdan akka kiyyatti sirriga qoradha. Ammaal ta'e maaltu akkamiin raayyaan sadarkaa tanatti uffatame. Raayyaan kursii isaatii jecha dhiiga kafalu jiru dhumu jiru akkamitti kana ta'e jennaan barinni Republican Guardii malee raayyaa kanarraa quban qabu. La raayyuma ittisaatu bakka lamatti dafuure qaallichi. Bakka lamatti dafuure inni National Guardii kanaa seefisa godhase. Garuu hadallaya ta'e National Guardii magaalaa keessa gartee qoma kana gootee yaatu san gartee midhalaa dura yaatu tan. Kanumaa gartee gaachina ta'ee fi irraa eegu jiru warra gartee amma rakkoo himatu kanaa jechuudha. Namichi dheengadda Jeneraal Raggaasaa Kabbadaa kun barsiisaa yuunivarsiitii raayyaa ittisa biyyaatii beekadhu. Barsiisaa yuunivarsiitii. He is well educated person. Nama barumsa irraa dhumaa qabu. Nama barumsa gayaa qabu. Nama dandeettii gayaa qabu. Waraanaan barumsa ammayyaatii waa hundaan nama dandeettii gayaa qabu. Haasoo isaatu akka inni itti gartee haasoo san artikulee godhee gartee waliif fidee waan durirraa kaasee akki inni itti haasoo sana haasayeewu akki inni itti waliif fidee haasawuma sana haasayeewu ajaa'ibaan sijjeessaa jechuudha. Ajaa'ibaan sijjeessaa jechuudha. Saniifuu raayyaa ittisaa kana inni irraa quban qabu inni kan inni jala deemee tajaajilu jiru kan inni baay'ata baasuuf jiru kan inni irratti investi godhu jiru kan inni irra lafa'u jiru National Guard warra hoofiyaa diimasanii jechuudha yookaan Republican Guard kan janiisan. Sigale saniifuu
saniifu raayyaa ittisaa ijoolleen rakkachaa jirti, ijoolleen cinqamaa jirti akka ija diinaatiin ilaaluun qabu uummanni keenya. Ijoolleen tun ijoollee teenya. Arallee irrumaan isinii deebi'an. Deengaddallee isinii himeetiin jira, arallee isinumaafiin himaa jira. Ijoolleen tun ijoollee cunqurfamaa jirtu. Ijoollee rakkachaa jirtu. Ijoollee ilmaanii fi guddifachuu dadhabdee cinqamaa jirtu. Ijoollee dirqamtee uummata sii jeesaa jirtu. Deengaddallee isinii hime viidiyoo tana wanni waraabaniif akka uummanni if argu. Waan gartee kun keessa jiru. Waan gartee namichi kun ajajee gartee ajaja isaan waan godhaa jiran. Dhaabumeen sirree. Waan godhaa jiran amma sirraa'ime waan godhamaa jiru akka arkitanii fi viidiyoo tana rikoordi goonaa fi uummata keenyaaf. Yooniif gartee nuti waan kanan goone sigale yooniif nuti waan kanan goone duubaa tarkaanfii nurra fudhatamtii lubbuu teenya oolfachuu fi lubbuu namaa balleessaa jirra, lubbuu miskiinaa baasaa jirra, jaalannee waboodha waan jirru, jaalannee fannoodha waan jirru sigale jaalannee Soomaaliyaatti ergamnee Somaaleedha waan jirru sigale ja'aniiti gartee waan isaan keessaan nuun haasawani kaniin an barreessu kaniin an dubbadhu jechuudha. Amma isaanuu gabbaanii dubbiin jabaannaan dubbatachuu eegalanii jiranii jechuudha. Welcome jechuun qabnaa jechuudha. Sigale sagaleen gaa na biraa bireedduma jeetii yaadan. Konnekshiina kiyya na fakkaatti. Konnekshiina kiyya malee sagaleen na biraa bireeddu. Konnekshiinni har'aa akkuma jajjaa. So saniifuu mee hangumarraa